Raadiyoo Simbirtuu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya torbee eegnee qophii torbee hunduma isaa guunnee qabannee sagantaa keenya gurraan sin ga'uudhaaf sin eegaa jirra. Nuti qopheessitoonni qophii Simbirtuu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti simbiraa ga'uu jenna. Har'as akkuma beekamu sagantaa keenya oduutiin tokko jennee eegallee sirba tokko isin affeeruudhaan qophii simboo itti aansina. Qophiin simboos akkuma beektan filannoo sirbaa qopheeffateetu isin eegaa jira. Itti fufuudhaan qophii imalaatu dhiyaata. Qabiyyee qophii imalaas gama booda caaltuun sinitti himti. Sirboota isin bohaarsanis qabiyyeema qophii keenyaati. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jecha amma gara oduutti. Uffata aadaa Oromoo kan faajjii odaa qabu uffatanii televezyiinii Oromiyaatiin akka mul'anne dhorkame. Dhaabbanni televezyiinii fi raadiyoo kun hojjettoota isaa kafana mallattoo odaa qabu uffatanii uummatatti akka mul'anne jechuudhaan dirqama dabarse. Maddeen keessaa akka jedhanitti addatti immoo gaazexeessitoonni oduu kan dubbisan, sagantaalee kan beeksisan, qophii kan qopheessanii fi taatotni odaarraa akka of eegan jechuudhaan akeekkachiifamaniiru. Qondaalonni dhaabbatichaa sababa isaa ifatti himuu baatanis uffanni aadaa fi odaan sabboonummaa Oromoo cimsaa fi ilaalcha adda bilisummaa Oromoo uummata bal'aa keessatti dagaagsaa dhufe jechuudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay irraatii fi Bi'aadan irraatii OPDOtti dirqama darbedhaa jedhu maddi keenya humna tikaa Adaamaa keessaa. Sabboontonni gaazexeessitoota Oromoo fi taajjabdoonni tokko tokko immoo aadaa Oromoo tuffachuu fi afaan Oromoo televezyiinii fi raadiyoo cabsa jechuun sirna Haayilee Sillaasee fi kan darguufiyyuu hin tolle jedhu. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa tokko dhukkubsatanii biyya Saawudii Arabiyaatti yaalamaa jiru. Obbo Barakat Simoon dhukkuba lapheetiin qabamaniitudha gamasitti kan imalan. Sadarkaa ministeeraatti gorsaa obbo Haayilemaaram Dassaalany kun dhibee kanaatiin yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turaniiru jedha maddi keenyi isaan beeku. Amma itti cimus garuu hamaaf kan isaan kennu miti jedhame. Ammas Itoophiyaan barattoota Oromoo adamsuun dhiifne. Barattoonni yuunivarsiitii boqonnaadhaaf gara maatii isaaniitti galan karaarraa fi qeetti adamsamaa fi qabamaa jiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessaa barataa turan 4 boqonnaadhaaf gara Qellem Wallaggaa Gidaamiitti galan waraana mootummaa Itoophiyaa achi qabatee jiruun ukkaanfamaniiru. Barataa Gammadaa Birhaanee, barataa Solomoon Taaddasaa, barataa Mallasaa Tasfaa fi barataa Amaanu'eel Facaasaa jedhaman gaafa adoolessa 18 bara 2014 qeesaanii aanaa Gidaamii ganda Giraay Sonqaatii fudhatamanii eessaa fi maal keessa akka jiran namni beeku hin jiru jedhe maddi keenya. Oduu wal fakkaatuun Amboo ganda Altufaa keessaa barataa Awwaqee Abboomaa, Dirreedawaa irraati immoo barataa Mohaammed Khalid, Adaamaatis barataa Feesal Abdallaa jedhaman torbee kana keessa ukkaanfamaniiru. Korri adda bilisummaa Oromoo Awurooppaa bara kanaa hagayya 1 fi 2 bara 2014 Jarmanii Firaankfurtitti godhamuudhaaf jira. Kutaaleen adda bilisummaa Oromoo Awurooppaa 3 jechuunis kan kutaa Iskaandinaaviyaa, kutaa giddugala Awurooppaa fi kutaa UK gamtaan kora kana taa'uudhaaf jedhu. Akka oduun qaqqabeetti biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtitti boru gaafa hagayya 1 walgahii hawaasa Oromoo waliinii fi qophii bashannanaatu ta'uudhaaf deema. Qophii kanarrattis weellisaa Oromoo Haayiluu Kitaabaa sirna sana ni miidhagsa jedhameetu eegama. Bulee hagayya 2 immoo kora miseensota adda bilisummaa Oromootu taa'uudhaaf jira akka sagantaan bahee mul'isutti. Oduu wal fakkaatuun korri adda bilisummaa Oromoo gamtaa USA fi Kanaadaa bara kanaas hagayya 9 bara 2014 US Amerikaan Minneapolis magaalaa Saampoolitti akka godhamu beekameera. Kora sanarratti weellistoonni bebbeekamoo Oromoo hedduun irraa qooda fudhatu jedhameetu eegama. Waldaan qorannoo Oromoo korasaa waggaa 28ffaa hagayya 1 fi 2 Washington DC Harvard Universitytti godhachuudhaaf akka jiru beeksise. Kora kanarratti abbaan gadaa darbee kan Oromoo Gujii fi abbaan gadaa ammaa kan Oromoo Tuulamaa irratti argamuudhaaf jiru.
Waldaan qorannoo Oromoo teessuma isaa kanaatiin qorannoo ganna 27 dhimma Oromoo hawaasa addunyaatti baasuudhaaf kan godhame gamaggamuudhaaf jira. Kana malees dhimmoota adda addaatu dhiyaatu jedhanii pirezidantiin waldichaa kan gadaa kana Dr. Ibrahim Elemoo. Ispoortessitoonni afur Itoophiyaa irratti dorgommiidhaaf torbee darbe US Ameerikaa deemanii sanbata darbe achi buuteen isaanii dhibee ture argamaniiru jedhe poolisiin Arigan. Fiigicha gufachiisaa dorgomuudhaaf gara eeganitti kan imalan Amaanu'eel Abbabee, Dureetti Ida'oo, Ma'aazaa Kabbadaa fi Zayituunaa Mohaammed dorgommiin booda hin argamne ture. Hordoffii poolisiin godheen sadan isaanii wixata darbe argamanii Zayituunaa Mohaammed baddee turte. Poolisiin Yuunivarsiitii Arigan roobii kalleessaa Zayituunaa Mohaammadis Waashingtan DC'tti nagaan argamteetti jedhe. Dubbii himaan poolisii sanaa Keelii Maakiiver Itoophiyaanonni sun seeraan waan gara USA dhufaniif hanga viizaan isaanii gubatuutti as turuu danda'u jedhan. Akka hirkannaa gaafatan hin barree jedhanii kan jedhe madda oduu keenya Associated Pressiiti. Dhumarrattis Itoophiyaa mormituu Sudaan Kibbaa SPLM jedhamu gargaaraa hin jiru jechuudhaan waakkatte. Dubbii himaan ministeerii dantaa alaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadder Diinaa Muftii himannaan gama Sudaan Kibbaa nurratti dhiyaate dhugaa miti jechuudhaan sanbata darbe Finfinnee keessatti waakkatan. Dubbii himaan waraana mootummaa Sudaan Kibbaa madoon waraanaa mormituu isaanii kan Riik Machaaraa Gaambeellaa keessatti Itoophiyaatiin wallaanamu jechuudhaan torbee darbe komataa ture. Ambaasaadder Diinaan Itoophiyaan lola Sudaan Kibbaa keessaaf garee hin qabattu. Dubbichi karaa nagaan akka furamuuf IGAD waliin feenaa jedhan. Yeroo dhiyootiyaas biyyi Sudaanii fi Sudaan Kibbaa mormitoota nurratti ijaarti jechuudhaan Itoophiyaa balaaleffachuu eegalaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha simboolish torbee ishee eeggattee sirboota simbo'aaf jettee yaadde isinii qabattee dhiyaatteetti maarree sirbi keenya jalqabaa har'aas yaadaan gara salaalee nu geessee jira salaaleenis gootummaan beekamu mitiiree farda gurraacha binnaan farda gurraacha biyyaa alamuu irreecha barii kottu taphni hin dhabamu jechuun weellisaa Tafarii Salaalee walumaan haa dhaggeeffannu. Farda gurraacha binnaa farda gurraacha biyyaa alamu irreecha barii kottu taphni dhabamu. Farda gurraacha binnaa farda gurraacha biyyaa alamu irreecha barii kottu taphni dhabamu. Mootiyyoon gaabbatee needu dhaabbatee kaadha labuura hiike hidhaan obboleessa isatu nyaara gugguura yoo bitte naa bitti nuugi talba mooyee babbaleessa yoo bitte naa bitti faali isa ta'ee lafa buusa. Gaaddisa dhugaa buqqaa uumamaa aarsaa walabaa firii eenyummaa caaya abbaa gadaa galma tokkummaa jechuun milkii bashaadaa waa'ee seenaa Oromiyaa weellisa. Weelluunis kunooti. Gaaddisa dhugaa buqqaa uumamaa aarsaa walabaa firii eenyummaa caaya abbaa gadaa galma tokkummaa era utubaa hangaaftuu dhugaa madda walabaa era utubaa hangaaftuu dhugaa madda walabaa. Gaaddisa dhugaa buqqaa uumamaa aarsaa walabaa firii eenyummaa caaya abbaa gadaa galma tokkummaa era utubaa hangaaftuu dhugaa madda walabaa era utubaa hangaaftuu dhugaa madda walabaa. Dukkaanni horii barri badaala kan nuuf badarbu seenaa keedooytu sirra olola lafaa fi lafee nagara biiti maaltu awwaala lafaa fi lafee nagara biiti maaltu awwaala dhugaan sarbamtus kallatti malee abadi jittu finiinan ooltu biyya Oromoo Finfinnee hirbuu keenyaanu waamamtu biyya Oromoo Finfinnee maqaa keenyaanu waamamtu. Finfinnee
Chaya Oromo Labu Bafaji Resina Sabata Mari Kangaba Kipa Piba Gada Kambadi Hab Anu Roromia Alaga Pirab Tate Waldaji Fenfenne Fenfenne Anu Roromia Chaya Oromo Labu Bafaji Resina Sabata Mari Kangaba Kipa Piba Gada Kambadi Hab Anu Roromia Alaga Pirab Tate Waldaji Burtukani miti adada kunjala la miti marachada Burtukani tukawe male tukani kakawe puemo Burtukani sipapoe male Burtukani ali kotuemo ani hagasde me ittifne stina Burtukani miti adada Jalala onne garang abne nadirte nadurade demu gudifte lakinattin bonin baredu atis badi ke wahimbek ansakan sa jalala hinkabne jechun wellisa robsan aman silbis kunoti marre waluman ha takas
tafana doisan nagalafati ya gafunomi kamna gota akani sobni slante nagarta o sumasi besuna hidati tafana doisan nagalafati ya gafunomi kamna gota akani sobni slante nagarta ya garafo dande himirako ya garafo dande durako bdejalala min marachini jalal tinabtura qis madani najalal bin lfannar kati mirgagutu kabdama fi hangati أنا مجالل نتفلفلتي ما في من الدويسين يوسيرين هيتي على من لقدر وخنامتي أما مالي انتهي من هميتي عكا قراخيتي خيس خيم بيخو يوشيرنا يعدس بسهاركو dhaggeeffattoota keenyaa qophii simboo kan maan xumurreerra kanatti aanee qophii imalaatu dhiyaata. Qophii kana keessatti ammoo waa'ee mirga ofii murteeffannaa irratti keessummaa qabna. Mirga hiree ofii murteeffannaa sabootaa hanga fottoquutti kan jedhu chaappitara mootummoota gamtoomanii keessa jira. Dhimma kana leellistoonni sirnoota darbanii impaayera Itoophiyaa keessaa dhaga'uu hin fedhan. Uummatni Iskootlaand gaaffii hiree ofii murteeffannaa biyya UK irratti kaasaniiru. Akka kanaan fulbaana dhufu yoo fedhan biyya of danda'an ta'anii jiraachuuf yoo fedhan ammoo UK keessatti hafuuf sagalee kennachuuf deemu. Kana irratti dastuun hayyuu Oromoo tokko qabatee dhiyaata. Obbo Xahaa Abdii. Tole egaa Obbo Xahaa Abdii keessummaa taatanii har'a reediyoo keenya irratti dhiyaachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii Obbo Xahaa. Naafeeruu keessaniif isinillee galatoomaa. Tole mee ka'umsi keenya har'a kan haasofnu yookaan kan mari'annu dhimma Ingilizii fi Iskootlaand irratti hundoofneetudha. Iskootlaand yeroo dhiyootti hiree ofii murteeffannaa akka jedhu gaggeeffachuuf jedhamti. Kun immoo dhimma Oromoon gaaffii Oromoon akka sabaatti kaasu faana wal cinaa qabnee ilaaluuf deemna. Akka dhaggeeffattoota keenyaaf galuu danda'utti mee akka bu'uuraatti Ingilizii fi Iskootlaandiin akkamitti walitti dabalamani yookaan biyyoota kamidha warra UK jedhaman eenyuun fa'aa keessa jira Obbo Xahaa mee achirraa haa kaanu mee akka bu'uurri isaa namaa galuu danda'utti. Gaaffii cimtuudha seenaafaa keessa deebi'uu barbaaddi biyyi UK jaanarraa biyya uummata baay'eeti naashinaalitii adda addaa saboota adda addaatu keessa jira biyyootaatu keessa jira jechuudha biyyi tokko Iskootlaand kun England Wales akkasuma Ireland kaabaa ka dur Ingilizoonni namoota biyya Ingilizii fi Iskootlaand irraa qubachiise amma egaa Ireland bilisummaa argattes UK wajji hafee yoo xiqqaate biyyoota afran kana biyyoonni xixiqqaan biraatis jiru ka of bulchiinsa qaban maqaadhaa fi federeeshinii fi hin jenne malee akkuma federeeshiniiti UK jechuun biyyoota if danda'an adda addaatu keessa jira jechuudha. Keessumattuu immoo ka Iskootlaandii fi ka England
seenaaf dandeessa qaba. Weelzi wajjis Ingilaand akkasuma seenaaf dandeessa qaba. Weels Ingilizoonni weerareeti warra mootii isaanii injifatee hidhee balleessee dhuunfate. Garuu bulchiinsa hanga tokko bulchiinsa keessaa numa dhiisanii fi afaan warra Weelzii yeroo dhihoo keessa deeffachaa jiranii baadiyyatti hafe duraanii biyya irra xiqqooti. Iskootlaand ammoo Iskootlaandii fi Ingilaand akkitti walitti dhufan akka ajaa'ibaa tokko waan if danda'e kunis. Akkuma biyyoota ollaa biraa wal dooggamuu fi takka lafa walirraa qabachuu waan akkasiitu gidduu isaanii ture. Karaa biraatiin hariiroon isaan qaban warri mootii walirraa fuudhaa Awurooppaa keessa walitti heerumsiisaa. Bifa tanaan warri mootii hariiroo garii ni qaba jechuudha firoomaa. Warri Iskootlaandii fi warri Ingilizii jechuudha. Warri Ingilizii Awurooppaa biraatii hojii akkasuma warri mootii fuudhaa fi heerumuu wal keessaa qaban. Elizaabeet tokkoffaa biyya Ingilizii tana bulchaa turte bara dheeraa bulchitee isiin hin heerumne ijoollee sin godhanne. Gaafa isiin duutu akka carraa tahee itti aanaan namni silaa bakka isiisan bu'eedhaan waan isin ijoollee hin qabneef ijoollee obboleeyyan illee hin qabdu. Firri itti aanu ka daalaaf dhihaatu firri biraa ka fagoo ni jira. Nama James the First mootii Scotland ka ture tahee argame. James tokkoffaan ka Scotland bulchaa ture. Inni ilma Queen Mary of Scots jedhan. Ijoollummaarraa jalqabeeti haadha buusanii isa shuumanii isa mootii godhatanii warri Scotland gurguddoonni Scotland bulchaa ture achi bara dheeraa. Gaafa Elizaabeet tokkoffaan duutu. Mee ammaas irratti dhaggeeffattootaaf dhiifama godhame inni kan bulche ma Jeemsiin kun Ingilizii wajjin erga walitti makamanidha. Ingilizii dabalee bulche moo durumallee Scotland illee biyya addaa turte? Yeroo jalqabaa inni mootuma Scotlandii ture. Elizaabeet tokkoffaan ta Ingilizii gaafa duutu namni gonfoo mootii Ingilizii dhaalu siree isaanii ka dhaalu jechuudha. Isa akka seera isaaniitti aanaan isa ta'e. Firooma qabu jechuudha kan Ingilizii. Isaan sila jedhe sani fuudhaaf heeruma namni wal keessaa qabame warri mootii lakkaawanii isa katti dhihaatu mootummaa Ingilizii fudhachuuf. Amma gaa Elizaabeet tokkoffaa Ingilizii awwaalanii warri Ingilizii ni beeka isa katti dhihaatu siree isaanii siree mootummaa san dhaaluufi. Warri Scotlandis ni beeka warri biraatis ni beeka. Achi dura Ingiliziin rakkoo qaba ture gaafa mootiin nama dhaalu odoon argatiin du'u lola faatu ka'a rakkoo akkasii dabarsanii. Inumaa mooticha Scotland ka ilmaan qabu bakka Elizaabeet san dhaaluun gaarii jeeti warri Ingilizii fudhate harki caalu. Namichi imma Scotlandii ka'eeti maaliif biyya irra xiqqoo bulchaa ture miti Scotlandiif mootiidha. Ingiliziif dabalatte jennaaniin dhaala saniin argannaan jaartii awwaalaa hunda inni ka'eeti biyya Scotlandii karaa bulaa London dhufe. Warri biyyaa bakka qubatu hundatti keessummeessaa dhufeeti London galee biyyoota lama London irraa bulchuu ka'ee jechuu gabaabsuuf. Gaafas biyyoonni lamaan tokko hin taane biyyi Ingilizii Ingilaand paarlamentii qabaa uf bulcha. Mootummaan tokko ta'e biyyi Scotlandis paarlamentis qaba mana marii bakka seeratti irraa baafatu mootiin isaanii James kana James afraffaa ka Scotlandis James tokkoffaa Ingilizii ta'e. Biyya lama bulcha jechuudha namni kun yeroo hanga jiraate. Namichillee barbaade paarlamaa takkatti galchuu biyya takka godhee bulchuu barbaade biyya Scotland garuu warri Scotlandis hin fudhanne warri Ingilizii hin fudhanne. Biyyuma adda addaa ta'anii mootiin isaanii immoo tokkicha ta'e London irraa bulchaa ture jechuudha. Yeroo dheeraa fudhate paarlamentii takka galchuun waggaa 100 caalaa fudhate. Biyyuma adda addaa ta'aniiti mootiin tokko bulchaa barri mootiin Scotland mootii Ingiliziis ta'ee biyya lachuu bulchuu jalqabe bara 1603 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Gaafni paarlamaa tokkotti galchanii
waggaa 100 fi waggaa 3 booda bara 1707 paarlamaan tokko ta'uun. Inni fedhiidhaan immoo lolaan amma kan ta'an tokko pa'a. Inni fedhiin ta'e. Inni fedhiin akkitti ta'e warri yeroo suni yeroo markantiilizim jedhani mootummoonni Awurooppaa lafa meeshaa tolchan oomishanitti gurguratan barbaadu. Bakka waanii fi asitti isaan barbaachisu irraa rakkisatti fudhatan barbaadu. Biyyoota Afrikaa, Ameerikaa, Kaabaa, Eeshiyaa, Afrikaa deemanii keellaa nagadaa tolchanii babal'achuu bakka gabaa fi meeshaa fi itti gurguratanii fi oomishanitti gurguratan babal'ifachuu barbaada. Wal dorgommii guddoo ture. Karaa kaaniin waan biyya alaatti biyya biraarraa galchan gibiratti guddisanii kastamsitti guddisanii akka meeshaan hin seenne maaliif industiriin isaanii akka babal'atuuf haala akkasii ture. Iskootlaand akkuma biyya Ingilizii, akkuma Faransaayii, akka Ispeenii, akka Poorchugaal warra kana wajji dorgomti jechuudha. Hoolaand akka kunoo dhaqee hanga Indooneeziyaa ga'utti biyyoota adda addaa qabatan kana. Akkasuma kani mootiin isaanii tokkooti Ingilizii fi Iskootlaandis wal dorgomaa turan jechuu gabaa babal'ifachuu. Warri horii qabu ajajoonni waraanaa warri biyyoota bulchu kan Iskootlaandis kubbaaniyyaa tolcheeti akkuma warra Ingilizii Ameerikaa kaabaattis ergaa bakka bakkatti ergee keellaa nagadaa barbaadan. Kani warri Poorchugiis, Ispaaniyaa kan Ingilizii fiixa bahee fi baay'een akka Faransaayis akkuma boodaas argine kun koloonii baay'ee qabatan san Dachillee warri Hoolaand. Kan Iskootlaandii kun dorgommii kan keessa hojiin isaanii fiixan baane gaatti dorgomanii biyyoota adda addaa qabachuu jireenya isaanii guddifachuu hin dandeenye Ingilizii fa'aa dorgomanii. Amma gaa gurguddaan biyya Iskootlaand wal gaheeti uummataan mari'achuu hin dhayne ofii. Horii isaan kubbaaniyyaa tolchanii bakka bakkatti ergan kana faatu achumaan duraa hafe. Egaa amma dorgommii tana keessa nuti bu'aan arganne kun horiin keenya badaa jira. Biyya Ingiliziitii fi biyya teenya mootii tokko bulchaa. Maal qaba paarlamaa walitti dabalannee yoo walumaanuu bulchiinsa tokko godhannee paarlamaan bakka takka nuu jiraate waanuma Ingiliziin babal'ifate kana impaayera isaa wajjin yoo qooda fudhanne maal qaba jedhanii wal mari'atanii warri Ingiliziillee yaada kana fudhate akkasitti paarlamaa tokko godhan bara 1707tti. Sanboodha akka seenaan beekutti Ingilizoonni duruu impaayera isaanii bal'ifachaa jira. Iskootishis warri Iskootish isaan wajji impaayera Ingilizii san bulchuu babal'isuu inumaa biyyoota dhaqanii dura bahaniitu babal'isuu impaayera san fi jajjabeessuu waliin qooda fudhachaa turan. Egaa bifa tanaan waltahiinsa warra aangawoota biyyoota lamaaniitiin tokkummaan isaanii uumame jechuudha. Malee weeraraa miti ka Iskootlaandii fi kan Ingilizii. Amma gara waggaa 300 wayita waliin turan kana akkamitti wal keessummeessaa turani akkuma fedhiidhaan walitti makaman kana aadaa waliillee fudhachuu afaan waliillee fudhachuu bulchiinsallee walii kennanii siyaasa irrattillee qixuma wallaaluu abbumti dandeettii irratti hundaa'ee aangoo walii kennaa turan immoo hacuuccaan ture laata walakkaa isaanii keessa. Gidduu isaanii ta duraati biyyoota gaafa mootiin tokkicha tures biyyoota lama turan jennee miti. Iskootlaand akkuma Ingilizii paarlamaatii qabaachaa turte afaan qofatu dura afaan kan Ingilizii fudhatan durubaanuu oduma wal lolaa jedhamu odoo biyya takka hin ta'in odoo mootiin isaanis tokko hin ta'in afaan Ingilizii baay'isanii fudhatan warri Iskootlaandii kun. Mee asirratti hiddi isaanii adda addaa itti deebina isa kana hiddi isaanii adda adda moo hiddi isaanii tokko dhiiga? Laki warri Iskootishii adduma Ingilizirraa adda. Gara afaan Ingilizii baay'isanii dubbatu durumaanuu. Wal keessaas qubsumaan ollaa waan ta'aniif qubsumti jirti. Afaan isaanii baadiyyatti hafe afaan Iskootish Celtic jedhaniin Celtic Scottish Celtic baadiyyatti hafe afaanuma Ingilizii fudhatanii hojjetu. Akka biraa garuu waa'ee seeraa, waa'ee aadaa barnootaa, fayyaa waan hundumaa aadaa ofii qabu, barnoota ofii qabu. Akkuma durii isaanii akkuma gaafa biyya adda addaa turanitti guddifachaas gahan. Ingiliziin waa'ee aadaa, waa'ee afaanii waan keessa seenuu qabu.
hojii immoo akkuma dandeettiitti namuu asis dhufanii doggamuu danda'an kan Ingiliziis achi dhaqetti doggamuu danda'a hojii dandeettuma irratti murtaa'e. Gara lafaa immoo lafa Scotland warruma Scottishitu qaba guddise hanga tokko gurguddaan biyya Ingilizii amma xiqqaa waan fudhate qaba jedhu garuu qabeenyi lafaa land tenure kan warra Scottish hanga irraatti deemaa jira. So lafa isaanii irraan fudhanne aadaa isaanii hin tuqne biyyuma walitti dabalatanii impaayera isaanii waliin bulchuu qixxeetti waliin jiraachuudha. Paarlamaa nama hanga irratti walii galan gaafa walii galan san gaa paarlamaan takka gaafa taatu tiriitii tolchaniiti irratti walii galaniiti. Scotland irraa nama hanganaatu dhufee paarlamaa ta'a. Mana namoonni uummata irraa filamu bakka taa'u House of Commons nama hanganaatu Scotland irraa filama irratti walii galan. Mana olaantonni biyya Ingilizii taa'us House of Lords ka jedhan lordonni hammanaatu biyya Scotland dhufa jechuu durumaan irra walii galan kana. Waan gara hojii immoo namuu doggomeeti mindeeffamaa. Namni immoo waa'ee daldalaafaa hojii jalqabuu barbaadu asittis achittis seerrii hundaafuu qixxeedha. Kuni akkasumatti walqixxummaa irratti waan ijaarame. Qabeenyota lafa keessa jiru boba'aas haa ta'u wanta gurguddoo biyyi UK ittiin beekamtu amma garamidha irra jira laata obbo Taha? Lakkoofsa namaatii fi bal'ina lafaatiin Ingilaandiitu irra guddoodha. Gara immoo horii faayinaans fa'aa yoo ilaalle baankonni gurguddaan amma ka Scotlandiiti. Baankiin gurguddoonni lama afur akkas ka Scotland. Qabeenyi kun ammoo ka beenziinaa fi gaaza bishaan keessaa bahu bishaan North Sea garba kaabaa san keessaa bahu lafa Scotlandiiti. Inni qabeenya Scotlandiiti garuu qixxee hiratanii walumaan jiraatanii. Egaa wanni dubbii kaasee sabboonummaa Scotland kaasee yoo ta'u kana qabeenya kana sirnaan dhimma itti hin baane warra Scotlandis hin fayyadne Ingiliziifuu gaariitti dhimma itti hin baane jee warri Scotlandii sabboontonni kana faadha tokko ka isaanii matan. Isatti dhufna dhuguma isadha gaaffiin qottaanuu isadha. Meegaa erga akkas aadaan isaanii eenyummaan isaanii lafti isaaniis hin miidhamne ta'e fedhiidhaanis erga gamtaa ijaarratanii maal ta'aniitu har'a waa'ee hiree ofii murteeffannaa kana kaasanii hoo? Meesuma amma eegaltan kana bal'isaati. Egaa akkaan sina jedhe gaafuma bara 1707 paarlamaa tokko godhan sanuu warri Scottish kadide jira. Gurguddaa warra qabeenya gaggaarii qabu kan murteessaa taasisanis uummata keessaayis warri dide jira lakkoofsi haa xiqqaatu malee. Warri Ingiliziillee ka jibbees jira warri Scottish dhufee hojii irraa fudhata jedhee ka falme jira gaa waluma keessa. Garuu sabboontonni Scotland lakkoofsi haa xiqqaatu malee humna haa dhaban malee gaafasumaa'u warra Ingilizii kana ittiin dabalan warri jeene jira. Egaa garuu yerootu isaan gargaare booda isaan guddachaa dhufuuf tokko ka gargaare gaafa waraanni addunyaa inni lammaffaa bara 1940 hanga 45 deeme Awurooppaatti erga raawwate booda impaayerri warri Ingiliziitiin Scottish waliin akkasitti bal'isanii bulchaa turan suni hafutti ka'e biyyoonni isaan bulchan ka cunqursaa turan ka qabeenya saamaa turan suni bilisummaa argate bakka durii hanqate qabeenyi biyya Ingilizii. Karaa hundaan humni Ingilizii keessattuu karaa diinagdee laafaati dhufee egaa duraan akkan sila jedhe warri Scotlandii dooggamuu dadhabnaan ka seenan qabeenya argachuuf karaa daldalaa karaa adda addaa waa argachuuf seenan gaafa impaayerri sun hafee isaan walitti hafan UK keessatti ija walitti babaasuu taate qabeenyitu akkasi fidanii qoodatan sonni hanqatee namni hojjetee jiraachuu qaba. Ta jalqaba
jalqabaa kana addunyaa bulchuu fi ka walitti dhufanii miti suni hafnaan ofii walitti hafanii lammaffata qabeenya Iskootlaandii kana akka gaazaa fi benziinaa kana akka malee dhimma itti baatanii mootummaan Landan taa'u kuni odoo Iskootlaandiin mari'anne akkuma taanetti qisaasaa jira balleessaa jira waan ol kaa'eef hin qabu egereefis ammayyuu karaan isaan irra jiran gaarii miti akkitti horii kana qoodanii fi itti hojiirra oolchan gaarii miti jechuutti ka'an. Kabiraa lakkoofsaa fi lakkoofsa namaatii fi gogaa lafaatiinis Ingiliziin irra bal'aadha. Namni nu Ingilizuma beeka caalaa akka gaaddisarra kaayuu tokko akka uummataattis warri Iskootish kanallee gadda qaba. Karaa biraa warri Ingilizii ka godhe keessattuu warri koonsarvaatiif warri aadaa durii jabeessu ka Ingilizummaa tana jabeessu waan godhan ka biraatu jira ka warra Iskootlaandii gaddisiise. Fakkeenyaaf gaafa niwukileer boomb tolchan markaba bishaan keessa deemu ka boombii niwukileer baatu gaafa tolchani bakki itti kaampii isaa tolchan Iskootlaand. Iskootlaand ammoo namoonni isaanii kuni nun barbaachisu biyya keenyatti ta'uu hin qabu. Uummanni Iskootlaand mari'atee murteessine hin barbaannuyyuu jechuu olola kaasan namoonni Iskootlaand. Kabiraa ka mootummaan Landan hojjete warri koonsarvaatiif keessattuu ka harka caalu warra Ingilizii ta'an ka hojjete maali? 1980 keessa Maargaret Taacher gaafa bulchitu gibira ajaa'ibaa tokko kaafte ka namni 18 olii umuriin isaa 18 olii hundumtuu mataatti waa kafaluu qaba jettee seera haaraa baafte mootummaan ishii baase. Odoo gariin isaanii warri leebarii fi warrumti koonsarvaatiivillee hin barbaachisu jaanu dura ammoo waggaa 350 dura biyya Ingiliziitti seerri akkasii bahee uummannitti fincila guddaa kaaseeti hafe pool taaks jedhaniini. Seenaa akkasiillee jiraniif jedhanii jibbaatanii Maargaret Taacher gibira san baafte. Amma laalgaa amma haadhaa fi abbaan yoo jiraatan ijoollee waggaa 18 2 warra kooleeja deemu yoo qabaatan mataatti gibira san baasan jechuu taaksisan pool taaksi jedhanii namni Maargaret Taacher komii taaks jettiin maqaa tolchuufi seera san baaftee immoo biyya Iskootlaanditti dura hojiirra oolchite. Egaa warri Iskootlaandii nuti maali Guinea pigs bakka waan akkasiitti laalan taane isa duraati. Seerri suni waan ta'uu miti hin fudhatu uummanni Iskootlaand warri Ingilizillee hin fudhatu. Lammaffata maaliif nurratti dura hojiirra oolchiti? Maa biyyuma guututti hojiirra oolchin kunis garaagarummaa agarsiisa. Mootummaan dur fedhii keenyaan waliigallee tolchine suni ta Landan irraa akka bulchitu jenne nuun taatu jechuu ololli isaa jabaate gaa paartiin sabboonota Iskootlaandii duraanuu ni jirti. Uummanni gara isaanii isaan dhaggeeffachuu fi isaan hojii dhaabbachuutti ka'e gaa waan bulchitoonni Ingilizii hojjetu kana jibbarraa. Gaa biyya dimookiraasiin jirtu uummanni akka itti himatu akka karaa nagayaati. Gaafa filmaanni waggaa 4 ta'a paarlamaa UK'tti bulchiinsa garjallaatti see ta'a warri Iskootish kun maali koonsarvaatiivonni dhaqanii dorgomu gaa achis ni jiran warri Iskootishis ka koonsarvaatiif ta'an waan jiraniif hin dorgomanii miti. Karaa filmaataa uummanni paartii sabboontota Iskootlaandii hojii dhaabbachuu ka'e. Warri koonsarvaatiif kun dhawaata lakkoofsi isaan argatan bulchiinsa garjallaattis paarlamaa Landanitti House of Commonsitti erganiif warra paarlamaa lakkoofsi isaan Iskootlaand irraa argatan dhawaata xiqqaacha. Warri Iskootlaand sagalee fi dhoowwachaa jechuu adabutti ka'e sagalee dhoowwachaa dhufee paartiin ammoo sabboonota Iskootlaand sagalee argachaa bulchiinsa garjallaarraa jalqabee deemaa dhufe gara
Scotlandiitu dhimma Scotlandii murteessuu qaba jedhanii olola haaraa kaasanii sagantaa haaraa tolchanii yaada ajaa'ibaas baasan marii bal'isutti ka'an jaarmoota hojjettoota kan barsiisota ogeeyyii kan adda addaa paartiilee adda addaa warra Leebar Liberaal Dimokiraatota warra jedhaniin hundumaa sooshaalistoota komunistoota hundumaa walitti qabanii marii guddaan akka deemu warri amantii naafne bartoonni naafne marii guddaa oofanii tokko ummanni Scotland dhimma isaarratti murteessuu qaba bulchiinsa ofii argachuu qaba jechuu murteessisanii kanarratti akka mootummaan UK seera baaftee kuni fudhatamu walgahii guddoodhaan murteessanii fudhachiisan bulchiinsa keessa argachuu qaba warri Scotland jedhanii paarlamaan isaanii akka deebitu murtaa'e jechuudha. Egaa filmaanni ta'e filmaata gaafa paarlamaan Ingilizii Scotland akka deebitee bulchiinsa ofii Scotland nagaa argattu murtaa'e san filmaata duraatti paartiin sabboonota Scotland harka sadiirraa tokkuma argatte. Maaliif uummanni reefuu dammaqaa reefuu yaada isaanii fudhachaa jira. Filmaata itti aanutti gara 46 akkas argatan dhibbatti. Gaafa lammaffaa sana waggaa 40 fi waa argatan warra Liberaal Dimokiraat jedhanii wajji walitti galaniiti coalition waan jedhaniin tumsa walii tolchaniiti bulchiinsa Scotlandii fudhatan jechuudha. Filmaata sadaffaatti isaantu sagalee caalu argate sagalee mayyaba argatee kunuu amma bulchaa jirani paartii sabjabasaniiti Scotlandiitu bulchaa jira. Egaa kakuun isaan uummata isaaniitii seenan bulchiinsa keessaatiin jalqabne dhumarratti uummanni Scotland biyyummaa isaa raggaasisu referendamiin yaani kakuu seenanii fi isa hojiirra oolchuuf kunoo gaabaran amma September dhufu kana sagaleedhaan uummanni Scotland murteessa jechuudha biyya addaa ta'anii Awurooppaa keessa jiraachuu yookiin yoo san fudhachuu baatan gayyuukuma keessa turan jechuudha. Falmaan kun warra Scotlandii jidduudha. Malee Ingilizoonni waa dubbachuu danda'u garuu achitti qoodan qaban. Warri walitti nu baasaa nu baasuu kana falmaa jiru warra Scotlandiiti. UK keessa jiraachuun wayyaa lakkii biyya of dandeesse taanee walaba taanee jiraachuu qabna. Kana ka jedhugaa warra Scotlandiiti amma isaantu yaada kanaan wal tokkummaa jira. Amma ta'u biyyoota bakka biraati ta'ee lakkii nu biraan deemtu jedhanii qawwee walitti luqqisuutu fa'aa dhufa. Gaaffiin wal fakkaatu amma Ispeen fa'aa keessaa sabni Kaataleena jedhamu dhiyeenya kan ammoo Ixaalii keessatti gaaffiin akkasii ka'eera. Beeljiyeem keessaa sabni Flaamish jedhamus gaaffii akkasii kaasaa jira. Kun immoo addunyaan uummanni isaa walitti dhufee gamtaa tokko ta'eera warra jedhaniif yaada faallaa ta'aa jira. Dhimma Oromoo warri qabsisanii hin ta'uu dhimmi kun fakkeenyan gaarii miti kan Oromoon gaaffii inni kaase kun warri jedhan jiru. Gama kanaan abbaa walitti qabdanii ilaaltan yoo gama gamtanii maal fakkaata yookaan maaltu irraa baratama obbo Ta'a? Dhaggeeffattoota keenya deebi'ii gaaffii kanaa kutaa lammaffaa isaa keessatti qabannee dhiyaanna. Amma sirba kana jala feerreera.
finfinnee nan dura teenyaan dura jiriin namne dhugaan gallatullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee amma ulaan ishee dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu baradoo arroonni rayaate warri dabra jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaaseete waa garoo beenjaamne jalaana darbuun eeganiin tokkummaan qabsaan malee dhiiroo bilisummaan argani ilaa gama sanii leenji bosona raasa baay'ee dudubbachuun madaanatti gaasaa siifanii haa ilmaayyaa siifanii antalaayyaa dubbiin ammaadhachu madachaa wayya ammayaa jabana teenya annani dittuu taatee garraasan hin baane bara kanan hin jaatee gattaan hin taane annan hin dhugaa jedhee gooromsa bite aduun caamsaan maatee dugdana jalaa fute wayyoo nan bade namne erga sirramne ontoottoo gadda barraan salaalee buu keenya bilisummaa qaadonna salphane duu keenya sosodaatanii taatu lubbura butuume guyyaan geessu malee hin baatu. Dhaggeeffattoota keenya nagaa isin gaafachuun qophii keenya akka eeganne amma immoo nagaa isinitti dhaammachuun sirba kanaan gamanumaa kan nagaatti isiniin jennu Ancaattuu Faantaaf jechuu duulaan. Mali
nama Situna walina nama Jalale onne ramargo Iji kabira nanargo Iji kabira nanargo Yasona abduga nama Situna walina nama Situna walina nama Jalale onne ramargo Iji kabira nanargo Iji kabira nanargo Yashurekiya Sherekiya Tanga jiru Isa kanisa Ati yadatu Anada masa Yashurekiya Sherekiya Sherekiya Malanati mi malin sosobini Yunanis to gongorin galalini 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 Si jalata garani Si dobota akabishani Ati sila kana peti kalbi kanku adamatu adamatu ayo adamatu Jalalan mana jarani digani yo gargar bahani imi mani jarra coba intau garana masoba dijlaki